Maqaakee? Maqaan koo Qabbanuudha. Eessaa dhuftee? Kattaarraan dhufee Iddoo kanatti sii kadhatamee maaltu sii ta'e? iddoo kanatti kadhatamee waan gurguddaatu nu ta'e tokko bakka mana haadha manaa obboleessa qowween dhugaa bahaa gara biyyaarraa dhufanii siriiberiidhaanii dhibeessaanii dhukkuba kaaseriiti. Ani immoo charchii kana waggaa lamaanitiin duraan as dhufee beekaa achii gaafa isaan dhufanii gara charchii kanaa dhufnee nuyi akka bilbilamee kadhachiifamu hin beeknu hundura kana teenye akkasumatti waamanii kadhataniif achi torbee isaatti immoo maqaas galmeessinee rivirii isaanii qabatanii dhufanii asitti isaanii kadhatameera. Dhukkubni isaanii dhukkuma gadaamessaadha. Gadaamessa kaaseriitidha. Achi asitti kadhatamee fi qidaamessa asitti kadhatamee fi keemoodhaa fi deebi'anii gara hospitaala gaafa deebi'anii laallamanii bakka hundumatti iyyuu bilisa ta'an. Achi Ameen. Galateeffadhaa fi gaafa isaan bilisa ta'anii ani obboleessa ishiidhaaf oolummoo itti gaafa an gadaamessa kanaati dooktarii gadaamessa kanaati. Lakkii ammanatti dhiitosaa baay'ee guddaadha. Ammanatti lafa dhaqee hin beekamu. Qaama ishii keessa iddoo biraatti sokkuu danda'a malee lakkee dheedide. Inni bilbila isaa gaafatan inni walgahiirra jira. Gaafa caasarraa qabanii hanga gaafa amusiitti bakka kamitti duubattis keessattis laallamanii bilisa ta'an. Ameen. Achi inni kee lakkii dhukkubni kuni durayyuu cimeera waan ta'eef nama nuwani kanaa inni beentee miti waaqeffataadha waan ta'eef hin beeku inni waa'ee waaqa. Warri kaan garuu lakkii waaqayyoo kadhatamee fira waaqayyoo ishii fayyiseera isii qorchi kun hin ulfaata waan ta'eef akka hin fudhanneedhaniin inni didee nuyi kee gammannee waaqayyoo faa galatu waaqayyoo ishii fayyiseera jennee achi inni waan dideef gara biraatti gadaamessa keessaatti qaama biraa keessa iddoo biraa galee dhokachuu danda'a waan ta'eef jedhanii qorcha isaanii itti fufamiitti fudhatanii achi beellama ji'a sadaffaa kana keessa qabu torbee lamaanarraa dhufanas as filafiitii kana teenye kaasee eessaa dhuftennaan gindabatarraa dhufeetteeni dhuguma immoo ergasii garaa koo keessa xiqqoo gara lukaattis na rakkatana dhukkuba jettee akkasuma jedhaniini waaqayyo bilisa si baaseera fayyiteettaa duuti kee hafeeraa jedheen asitti lafa kanatti isa dhumaa isaa immoo gaafa roobisaatti qabu achi deemanii gara Xuqur Ambassaatti ansaan qorcha fudhachaa turanii achitti ilaallamanii bakka hundatti iyyuu duubatti bakka hundumatti ilaallamanii ati fayyiteetta bakka bilisa baateettaa jedhaniin. Ameen. Kanaaf waaqayyoon isa bilisa nama baasu dhibee ulfaataa. Mee galateeffadhaa fi waaqayyoon.